Yohaannis boqonnaa jaaffaa kutaa lammaffaa. Kutaa tokkoffaa yeroo xumurru lakkoofsa 20 irraa Yesuus garuu hin sodaatinaa innoo anaa isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaadan. Bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddoo itti adeeman adeemaa turan ga'ee jedha. Keessaan Maatiyos irratti ilaallee dambalii kanarraa ka'ee akka isaan iyyan Kiristoos garuu dambalicha irra deemaa gara isaaniitti akka dhufe argineetiin jedhe. Kanaaf rakkinni keenya yeroo nu qunname Kiristoos rakkina iddoodhaa balleessee wamaa akka nu qunnamne godhaa duun taane rakkinni irra deemaa gara keenya maal godha? Gara keenya dhufa jennee ilaalleetiin jennee jechuudha. Karaa biraatiin itti daballee kaayyoon guddaan Kiristoosii rakkina lafarraa balleessuu duun taane wadhaansoo qabdu garuu jabaadha. Anmoo irraa isinillee maal gootu jedha? Anmoo irraa isinis maal gootu? Immootu jedha. Immootu jechuun rakkinichi jira wadhaansoo qabaa jechuudha. Yeroo nu waadaa nu galullee maal jedhee rakkina keessatti ibidda keessa illee deemtu garuu ibiddichi maal isin godhu jedhe? Isin hin gubu. Bishaan keessa deemtu bishaan garuu isin hin liqimtu jedhe malee rakkinni isin hin qunnamuu hin jenne. Tole. Lakkoofsa 22 irraa borumtaas namoonni bishaanicha gamatti hafan sun kaleessumtii bidiruun tokkichi duwwaan akka achi ture. Yesuus immoo bartoota isaa wajjin bidiricha akka hin yaabbatin bartoonni kophaa isaanii bidiricha akka adeeman baranii jedha. Waa tokko baraniira namoonni. Bidirichi tokkocha qofatu ture. Bidiruun lammaffaan hin turre. Bidiruun tokkoffaa kana garuu duuka butoota qofatu maal godhe? Yaabbate. Kiristoos isaa wajjin maal hin goone? Hin yaabbanne. Kan akka ta'e baraniirani jedha. Amma waa tokko adda baafatanii baratan. Kiristoos hin yaabbanne bidiruun garuu tokkocha qofatu ture. Kiristoos ammoo isaa wajjin hin deemne duuka butoonni bidiruu kanaan deeman. Lakkoofsa 23. Haa ta'uyyuu malee bidiroonni kan biraa Xibaariyaasii gara iddoo sanaa dhufaniiru. Iddoon sun immoo lafa itti gooftaan galata galchee namoonni buddeena nyaatan namoota buddeena nyaatan saniif maal ture jedha? Dhiyoo ture jedha. Namoonni amma Kiristoos bidiricha yaabbannee isa waliigallee irraa bidiruu garuu kan yaabbate duuka butoota qofaa. Namoonni sun Yesuus bartoonni isaas akka achi hin jirre baranii bidiroota yaabbatanii Yesuusin barbaacha gara Qifirnaahoomitti maal godhan jedha? Qe'an. Akkuma dura gubbaarratti ibsuudhaaf yaale inni bidiruu yaabbannee bidiruu kan yaabbate duuka butoota qofaa bidiruun biraan jiru bidiruu jiru garuu yaabbatanii isaan maal godhan? Qe'an. Amma Kiristoos akkamitti garas akka dhaqeedha wanti guddaan asirratti galaanarra deemee dhaqee kan jedhu san mirkaneessuu barbaadeeti. Isa gubbaarra galaanarra deemaa isaanii dhaqe malee bidiruu yaabbanne yaada jedhu ibsuuf jechuudha. Yommus jarri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisaa yoom as geessee ittiin jedhan. Amma eenyuun hordofuu jalqaban jechuudha. Kiristoosiin hordofuu jalqaban. Eessa dhaqee inni jedhaa isa barbaachuu jalqaban. Akka isaan beekanitti bidiruu yaabbatee hin deemne inni. Bishaanicharra deemaa gara eenyuutti dhaqe? Gara duuka buutootaa dhaqe. Namoonnis Kiristoosiin barbaacha bidiruu yaabbatanii lafa inni jirutti isa bira dhaqan. Yaa barsiisaa yoom as geessee ittiin jedhan. Amma mee yaadaan naa qabadhaa. Amma dhimmi guddaan akkamitti akka namoonni isa barbaachuudhaaf dhaqanii fi namoota kanneeniif ergaan kaleessa darbeef adda darbuu garagara. Ergaan kaleessa darbe gattaatii namoota maal godhaa? Nyaachisaa. Namni hundinuu kadhatameef ka jedhisan hunduu hirmaatee nyaata jechuudha. Amma kana booda ergaan darbu kaleessaatiin garagara. Yesuus immoo deebisee dhugumaan isinitti himaa isin milikkita waan argitaniif utuun ta'in buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu jedhe. Amma kaleessa kanaan dura maal jedhaa ture? Isin milikkita barbaaddu jedhaanii ture. Fakkeenyaaf namicha mucaan kun jalaa dhibamti jedheen isin maal barbaaddu yeroo hundumaa jedheen? Milikkita barbaaddu jedhaa ture. Boqonnaa 2 yeroo xumurru namoonni baay'ee wanti sattamaniif milikkita waan arganiif waan ta'eef ofamanii isaanitti maal hin goone jedha? Of hin laanne jedhaa. Har'a garuu isin milikkitumayyuu waan argataniif uduun taane garaan keessan waan maal ta'e jedhaaraan ture. Wajjin jira obbola tokko. Isin milikkitumayyuu waan argataniif uduun taane waan maal ta'aniif jedhaaraan. Waan nyaattanii garaa quuftaniif na duukaa bu'uu barbaaddu. What? Inni wangeela Yohaannis boqonnaa 2 gara dhumurraatti yeroo dubbiftanii
milikkita arganii baay'oon isatti amananii kanaaf Kiristoos isaanitti amalee isaanitti maal hin goone jedha. Of hin laanne jedha. Har'a garuu milikkituma sanii iyyuu miti nyaattanii garaa waan qubsaniif na duukaa bu'aattanii jedhan. Kanaaf har'a namoonni wanti Kiristoosiin duukaa deemariif tokko tokko raajiima waldaa keessatti ta'u isa diraamaa seexanni godhus haa ta'u isa arganiiti. Gariin raajii miti argani nyaatumaaf yookaan ammoo tokko dhibee irraa fayyuudhaaf tokko rakkina isaatti hiikamuudhaaf wantooti garaagaraa isaaniif mijatuuf baay'oonni akka kana faana jigaran lafa kaa'ee jechuudha. Har'a wanta aar wajjin exactly waan wal qabatu. By the way seenaan Yihuudoota duriitti keessa ture adallee bara dhumaatti illee maal ta'a jedha irra deebi'a. Exactly rakkinni yeroo seellee ture Kiristoosiin hubachuu dhabu adallee rakkinni jiru Kiristoosiin hubachuu dhabu. Baay'ee namatti tola. Yesuus deebisee akkana jedheen barbaaddu jedheen nyaata baduuf maal hin ta'inaa hin dhamayinaa nyaata baduuf hin dhamayinaa nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'aa malee ilmi namaa inni waaqayyo abbaan mallattootti godhe nyaata kana isinii kennuuf jira jedheen. Waaw nyaata baduuf maal hin ta'inaa jedheen hin dhamayinaa akkas fiiddanii as jechuun jedhinaa. Nyaata jireenya bara baraatiif ta'uuf dhamaa isa eenyu namaa kennu jedheen isa ilmi waaqayyo isa ilmi namaa inni waaqayyo abbaan mallattootti godhe nyaata isiniif kennuuf jira isaan hin jedhe. Okay baay'ee gaariidha. Kiristoos maal ta'eera jechuudha asirratti mallattaa'eera. Eenyutu mallatteesse? Waaqayyo abbaa maaliidhaan mallatteesse? Hafuura qulqulluu yeroo kam? Yordaanositti gaafa cuubamu kan ilmi koo inni maal godhu? Inni an jaalladha. Maal jenne wangeela Yohaannis 1:33 yeroo dubbifnu ammallee dhaqee yaadaan isin qabsiisa. Wanti kun moornuu galaa dhufa jechuudha. 1:33 yeroo dubbifnu an ofii kootiyyuu isa hin beekne garuu inni akkan bishaaniin cuubuuf na erge suni hafuurri qulqulluun isarra bu'ee isarratti maal ta'uusaa jedha obboloota koo. Isarratti hafuusaa. Isarratti hafuusaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan maal godhu jedheen cuuphu. Isarra bu'ee hafuura qulqulluu isarratti maal ta'e isarratti hafe. Isarratti hafeen kuni wangeela Yohaannis boqonnaa 6:27 irratti hin mallattaa'e jechuudha. Daani'eel boqonnaa 9 yoo dubbiftan garuu Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irraa gadi isin dubbisa iddoo yaada tokko akka jala murree ilaallu waan barbaadeef. Maal jedhaa? Okay. Yaa dibamee kan moosifamu tokkos waggaa 7 si'a 60 lakkoofsa 26 irraa dubbise. Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 26. Dibamee kan moosifame. Eenyudha kan dibamee moosifame? Kiristoos Yesuus. Gubbaa irratti lakkoofsa 24 irraa exactly. Irra daddarbaan raawwatamee akka hafutti cubbuu hojjechuun akka dhaabatutti yakkaafis dhiifamuun akka argamutti qajeelummaan bara baraa akka dhufutti mul'anni raajiinis mallattoodhaan akka jabeeffamutti iddoon inni hundumaarra caalaa qulqulluun dibame akka qulqulleeffamutti waggoonni 70 saba keef mandara kee ishee qulqullooftuu irratti akka darban murtoon ta'eera jedheen. Yeroo Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf abboomiin ba'ee jalqabee amma bara geggeessituun isaa dibamee maal ta'utti moosifame. Geggeessuu inni dibamee moosifame eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf eessatti dibame Kiristoos Yesuus? Wangeela Yohaannis boqonnaa Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irratti yookaan immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 33 32-33 naannoo hin dibame jechuudha. Karaa biraatiin hin mallatteeffame jechuudha. Anullee mallattaa'u jechuun hafuura qulqulluudhaan maal ta'udha? Dibamuu. Kan kooti kan jedhu bocni abbaa fi ilmaan nurratti maal godhuu qaba jechuudha? Nurratti ka'uu qaba. Mallattoo jechuudha. Kanaaf ilmi namaa inni waaqayyo abbaan maal godhe jedha? Mallattoo itti godhe. Ilma isaa irra maqaa eenyutu jira? Maqaa abbaa. Maal jedhe Kiristoos boqonnaa waaqayyo boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irraa yeroo dubbiftan. Ergamaa koo fuuldura keenya erga maqaan koo isa keessa maal godha jedha? Maqaan koo isa keessa jira jedha. Kanaaf
Kiristoos waaqayyo abbaadhaan mallattoo jechuun maqaan waaqayyo abbaa eenyuun irra jira? Kiristoosiin irra jira. An maqaa kootiin dhufne maqaa eenyuutiin dhufe jedhe Kiristoos? Maqaa abbaa kootiitiin dhufe jedheen. Namni biraa maqaa ofiitiin dhufa. An garuu maqaa eenyuutiin dhufe jedheen? Maqaa abbaa kootiiti. Kanaaf ilmi namaa inni waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isinii kenna jedheen. Kanaaf nyaata baduuf maaliin godhinaa? Hin dhama'inaa. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Iddoo qorametti Kiristoos namni buddeena qofaan maal hin godhu jedheen hin jiraatu. Hin jiraatu. Sagalee dubbii waaqaatiin malee jedheen jechuudha. Kanaaf Kiristoos isin dhama'uu kan qabdan bidiruu kana yaabbattanii asii achi amma zooruu kan qabdanii beela foonii utuu hin taane beela dhugaa dubbii ta'uu qaba. Yeroon itti beelli hafuuraa dhufu hin jira akkuma Iyyoob irra dubbate jechuudha. Okay. 28 irratti isaan immoo egaa hojii waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'aa jedhanii isa gaafatan. Hojii waaqayyootiif akka dhamaanuuf. Jechi Kiristoos gubbaa irratti nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatii argamuuf dhama'aa malee. Ilmi namaa inni waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isinii kennuuf jira jedheen. Isa kana hubatanii isaanoo egaa hojii waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'aa jedhan Yesuusin gaafate. Hojii waaqayyootiif maal akka godhuuf? Akka dhamaanuuf. Maal jedhe Kiristoos? Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 36-37 irra deebisanii dubbisuu dandeettu. Hojiin ani hojjedhu inni waaqayyo abbaan anatti kenne anaaf maal godha jedhe? Anaaf dhugaa ba'aa. Anaaf dhugaa ba'a jedhe. Kanaaf egaa hojii waaqayyoo akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatan. 29. Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii waaqayyoo maal gootu jedheen? Hin hojjettu jedheen. Kanaaf amaniif isin hojiin guddaan hojiin waaqayyo nurraa barbaadu ka akka nuti goonu barbaadu Kiristoos maal jedheen? Isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii waaqayyoo maal gootu jedheen? Hin hojjettu jedheen. Namni kanaaf fayyuudhaaf eenyutti amanuu qaba? Kiristoos Yesuusitti amanuu danda'uu qaba jechuudha. Isatti amanna jechuun waan inni jedhe hundumaa maal goona jechuudha? Hin raawwanna jechuudha. Isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii waaqayyoo maal gootu jedheen? Hin hojjettu jedheen. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 30. Kanarratti isaanis arginee akkasitti amannuuf milikkita maalii agarsiiftaa? Maalis hojjettaree jedhanii? 31. Macaafni arginee akkasitti amannuufi milikkita maalii maal goota jedheen? Agarsiiftan. Inni garuu maal jedhee ture jalqaba isin milikkita illee argitanii utuu hin taane nyaataaf na duukaa bu'aattanii jedheen. Ama milikkitumallee haa ta'u maal agarsiiftaa maal jedhe? Jettaa jedhanii maalis jettaree jedhanii 31. Macaafni buddeen akka nyaataniif waaqa irraa isaaniif kenne akkuma jedhu abaabeliin keenya lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaataniiru jedhanii. Amma abaabeloonni keenya maal kennaniiru? Mannaa kennaniiru. Macaafni buddeen akka nyaataniif waaqa irraa isaaniif kenne akkuma jedhu eenyutu ba'e? Okay, it's okay. Nyaataniiru akkuma jedhe ati ammoo mannaa jedhamu nyaataniiru jedhanii. Yesuus immoo deebisee dhugumaan isiniin jedhaa Museen buddeena waaqarraa isiniif kenne abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif maal godha jedheen? Isiniif kenna abbaan koo. Isa waaqayyo erge gubbaarraa isatti akka amantaniif yoo jedhu an ilma isaa akka ta'e jira abbaan koo. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif maal godha jedheen? Isiniif kenna. Boqonnaa 5 yeroo xumurru waan tokko jedhee ture Kiristoos. Boqonnaa 5 yeroo xumurru. Osoo isa Museen isiniin jedhetti amantanii silaanas maal gootu turtan jedheen? Iyyaadatti yoo ta'e boqonnaa 5 gara dhumaa irratti. Dhageen isiniin dubbisa. 5:31 fi 5:46 barra. Utuu isa Museen caafetti amantan ta'e anattis immoo maal gootu turtan? Een amantu turtan Museen waa'ee koo caafeera jedheen. Isa Museen caafee isiniif kennetti erga amantan ta'e attamitti isa ani afaan kootiin isinitti dubbadhu maal gootarree? Amantarree. Amma exactly kanatu raawwataara jechuudha asirratti.
6:32 irratti. Museeni Yesuus immoo deebisee dhugumaan isinitti hima. Museen buddeena waaqarraa isiniif kenne yookaan ammoo dubbii isiniif maal godhe? Caafe. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif kenna jedheen. Buddeenni dhugaa inni kenname kun eenyu inni jedhaara jechuudha. Ana buddeenni waaqayyoo isa waaqarraa gadi dhufu sagaleen kun dhagaa miti. 32 abbaan koo Museen buddeena isa waaqarraa isiniif kennine jedhama isinii kenneen jedhu. Okay. Yesuus deebisee dhugumaan isiniin jedha. Museen buddeena waaqarraa isiniif maal hin goone eebbifama. Waa'ee mannaati Museen kan inni kenne malee buddeena waaqarraa maal hin goone? Hin kenne eebbifama. Waaqayyo sana eebbisu. Yeroo baay'ee sararaan yeroo dubbifnu waliin deemuun waan akkasii nama eega jechuudha. Yeroo baay'ee argitanitti yoo ta'e amma abbaan kas yeroo dhiyeessanii sarara takka dubbii tokko yeroo waan irra darbu isaan akkana jedha. Baay'ee namatti tola. Kun maal mul'isa? Akkamitti akka wajjiniin deemaa jiru agarsiisan jedha jechuudha. Guddaa eebbifama. Ani konseptii 31 irraan ka'ee buddeena akka nyaataniif waaqarraa isiniif kenne akkuma jedhu jedhanii konseptii saniin gad dhufe eebbifama. Yesuus immoo isa deebisee dhugumaan isiniin jedha. Museen buddeena waaqarraa isiniif maal hin goone? Hin kennine. Kun baay'ee gaariidha. Tarii wal hordofaarraaf wal hordofaan jiru adda baasuu danda'a. Mee hundumti keessanuu akkasuma oduu laaltanii waaqayyo isin eebbisa. Hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif maal godha jedheen? Isiniif kenna. Buddeenni waaqayyoo isa waaqarraa gadi dhufu biyya lafaatiifis isa jireenya kennuudha jedheen. Biyya lafaatiif isa maal kennuudha? Isa jireenya kennuudha. Isa immoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenne jedhanii isaan immoo deebisanii. Isaan immoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa maal godhe jedhanii nuuf kenne jedhanii. Still now ammallee xiyyeeffannaan isaanii ofirratti. Gubbaarraa nyaata hordofuudhaaf bu'anii kan akka goonu maal goona jedhanii gaafii gaafatanii gaafii isaan gaafannaan gaafii isaa yeroo gaafatan ammallee maal wajji wal bira qabsanii kan isaan gaafii gaafatan. Nyaatuma wajji wal qabsiisanii gaafii isaan kan gaafatan. Museen nyaata kenneera. Ati immoo maal goota jedhanii. Ati milikkita maalii nutti agarsiifta jedhanii. Kiristoos ammoo deebisee yeroo sanii buddeena dhugaa yookaan ammoo Museen isinii maal hin goone jedheen hin kennine. Abbaan koo garuu buddeena isa dhugaa isiniif maal godha jedheen kenna. Buddeenni inni waaqayyoo waaqarraa gadi dhufu biyya lafaaf isa jireenya kennuudha jennaan gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuu kenni jedhanii. 35 yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u. Kanatti amanu matumaa maal hin godhu jedheen hin dheebotu. Waaw! Amma adaa isa nyaachuu isa dhuguu jechuun isatti maal gochuudha? Isatti amanuu. Isatti amanuudha dubbii isaa nyaachuudha hafuura isaa fudhachuudha jechuudha. Hafuura isaa fudhachuudha. Yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu maal hin ta'u? Hin beela'u. Kanatti amanu matumaa maal hin godhu? Hin dheebotu. Akkuma an isinitti himee isin ana argitaniittu garuu maal hin gootan jedheen hin amantan. Garuu hin amantan. Akkuma an isinitti hime isin ana argitaniittu garuu maal hin gootan hin amantan. Hin amantan. Amma xiyyeeffannaan guddaan Kiristoos isaaniin jedhaaru isatti Kiristoositti amanuu akka isaan qabanidha. Madda nyaataa haa ta'uuti, madda dhugaatii haa ta'uuti, ka isaan beela isaan baasu, ka dheebuu isaan baasuu danda'u eenyu qofa akka ta'e isaanitti maal? Isa qofa akka ta'e. Isa qofa akka ta'e. Garuu namantanii jedheen. 37 irratti. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo maal godha? Gara koo dhufu. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo dhufu. Isa gara koo dhufu ani ofirraa maal hin godhu? Hin hari'u. Kanaaf abbaan gara eenyuutti nu harkisa obboloota koo? Abbaan gara eenyuutti nu waama? Gara ilma isaa gara Yesuus Kiristoos. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha? Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12-13 irraa akkana jedha. 12 irraan isin dubbisu. Abbaa keenya isa waaqa irraatii qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu hin dandeessise maal godhaa jedha? Galata dhiyeessaa jedha. Eenyuuf? Abbaa keenya
isa ifa waaqarraatii qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu hin dandeesseef galata dhiyeessa. Innoo aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa jaallatamatti maal nu godhe? Nu dabarse. Kanaaf Waaqayyo Abbaan garamitti nu waamaa? Gara tokkummaa ilma isaatti. Kanaaf Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 maal jedha? Hafuura ilma isaa abbaa jedhee waammatu nu garaa keenya keessatti maal godhe jedha? Ergee jedha. Hafuura ilma isaa. Kanaaf gara tokkummaa ilma isaatti nu waama jechuudha. Ilma isaa wajjin kan ittiin tokko taanu maalidhaan jechuudha? Hafuuraan. Hafuura ilma isaa waan nu kenneef. Gara ilma isaatti nu waama. Tokkoffaa Qorontos 1:9 irraa akkana jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatti isin waame maalidha jedha? Amanamaadha jedha. Amanamaadha jedha. Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa, gara mootummaa ilma isaa, gara tokkummaa ilma isaa. Kanallee akkamitti nu waame? Hafuura ilma isaa nuu kennuudhaan. Kanaaf hafuura qulqulluu kan nuu kennu Waaqayyo Abbaan karaa eenyu qofa jechuudha? Karaa ilma isaa, karaa Yesuus Kiristoos qofadha kan inni nuu kennuu danda'u. Tokkummaa ilma isaatti nu waama waan ta'eef. Kanaaf hafuura qulqulluu yeroo dubbannu nu hafuura abbaan ilma keessaa bahu jennee dubbanna oduu hin taane hafuura abbaan ilmaa kenne kan ilmi immoo maal godhe? Nuuf kenne. Nuuf kennedha. Sababni isaa tokkummaan keenya ilma isaa wajjin akka ta'u waan barbaaduuf. Kana wangeelli Yohaannis boqonnaan 6:37 maal nuun jedhaara? 6:37 yeroo laallu abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo maal godha? In dhufa. Isa gara koo dhufu ani immoo ofirra maal hin godhu jedha? In ari'u jedha. In ari'u jedha. Lakkoofsa 38. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedha sana ergee raawwachuudhaaf waaqarraa gadi maal godhe jedhaan Kiristoos? Waaqarraa gadi bu'e. Gadi bu'e. Nullee dhuguma yoo lammaffaa dhalnee jiraan. Fedha keenya oduu hin taane fedha inni hojjenna obboloota koo. Fedha isa nu ergee raawwanneetiin jenne jechuudha. Fedha isa nu ergee raawwanneetiin jenne. Kanaaf yaadni Kiristoos keessa ture kun isin keessa illee maal haa ta'u jedhama jaalu buluun. Isin keessas haa jiraatu kan jedhuuf kanaaf obboloota koo. Yaadni Kiristoos keessa ture kun isin keessas haa jiraatu. Yaada ofummaa ajjeesu, yaada ofirraa du'u isin keessa haa jiraatu kan jedhame kana jechuudha. Fedha ofiif jiraachuu wanti jedhu macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Pirinsipilii Kiristoositti himi. Inni na erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka ani balleessu hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa akka isaan kaasu fedha malee jedha. Kanaaf feetii abbaa Kiristoos bara dhumaatti dhuma baraatti namoota hundumaa lafaa maal akka godhuuf akka kaasuuf. Eenyutu dubbataara kana? Kiristoos dubbataara. Kiristoos dubbataara. Kanaaf fedha abbaa raawwachuu kan nuti dandeenyu Kiristoos Yesuusitti maal gochuu kennaan? Amanuudhaan. Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan mootu isatu nu jiraachisa, isatu du'a maal godha? Nu kaasa. Isatu nuuf buddeena jireenyaa nu ta'e. Baay'ee gaariidha. Kanaaf ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ol kaasuun kaayyoof guddaa abbaati jechuudha. 40 irraa. Mee waan abbaan barbaadu lakkoofsa 40 irraa naala. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kanatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatuuf hin fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa maalan godha jedha? Nan kaasaa. Kanaaf amma abbaan kan inni fedhu ilma isaa akka maal goonuuf? Akka arginu isatti maal akka goonuuf? Akka amannuuf. Kiristoos immoo maal jedha? Namni anatti amana oduu hin taane eenyutti amanuu isaati jedha? Abbaa isa ergetti amanuu isaati jedha. Abbaan ilma isaa ol qaba, ilmi isaa immoo abbaa isaa maal godha? Akka inni ol qabu barbaada. Ilmi abbaa ol qaba, abbaan ammoo ilma isaa akka amannu, akka ilma isaatiif iddoo guddaa kennuudha kan inni barbaadu. Baay'ee gaarii. Kiristoos maal jedhe? Anattis amanaa, abbaa koottis amanaa. Anattis maal godhaa? Amanaa jedhe. Abbaan immoo eenyutti amanaa jedhe? Abbaan ilma isaatti amanaa jedhe, ilma kootti amanaa jedhe. Kiristoosoo abbaattis amanaa, anattis maal godhaa? Amanaa jedhe. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf kan itti amanuu qabnu abbaa fi ilmatti amanuu qabna jechuudha. Amanuu qabna jechuudha. Kun jecha macaafa qulqulluu waan ta'eef. Kan amanuu dandeenyu hafuurri keenya hafuura isaanii wajjin hafuura isaa wajjin maal godheeti? Walii galeeti. Hafuurri Kiristoosii hafuura qulqulluuti. Hafuurri keenya hafuura qulqulluu wajjin walii galee yookaan hafuurri keenya hafuura Kiristoosii wajjin walii galee isatti maal godha jechuudha? Isatti amanna. Isatti amanuun keenya abbaatti amanuu keenya agarsiisudha. Kanaaf isatti amannu abbaan eenyutti akka amanu dubbata, ilmi immoo eenyutti akka amanu dubbata ka jedhu. Abbaan ilmatti akka amanu nutti hima, ilmi immoo abbaattis akka amanu,
ilmatti saqqamannu nutti dubbateetiin jedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tole, 41 warri Yihuudotaa waan inni an buddeena isa waaqa irraa gadi bu'e ofiin jedheef isa irratti maal godhan? Gunguman. Isa irratti gunguman. Sababni isaa isaan kan nyaachuu barbaadani buddeena nyaattamu. Kiristoos immoo kallattii isaan jala jijjiire. Buddeenni eenyu jedheen? Ana jedheen. Kadhuddan illee ana jedheen. Kaleessa nyaataa dhufanii har'a nyaanni sun maal godhu? Hin jiru. Har'a nyaanni hin jiru. Nyaanni nyaatamu eenyuun taara jechuudha? Kiristoos. Amma dubbiin kallattii isaan eeganiin faallaa ta'e. Isa kaleessa bidiruu yaabbatanii barbaadaa turan amma immoo hundinuu kallattii ofii deemuu murteeffachuu qaba jechuudha. Yoo dhuguma amanee isa duukaa deema yookiin immoo fiizikaalii waan isa barbaachisu yoo dhabe kallattii biraarra qajeeluun isaan hafu jechuudha. Tole. Isaan kun Yesuus ilma Yoosef isa abbaan isaa fi haadha isaa beeknu miti. Amma attamitti waaqarraa gadi bu'e jedhiree jedhanii. Waaw! Waaqarraa gadi bu'e jennaan gaafiin isaan gaafatanii kun isa nuti beennuudha. Eenyudha jedhanii? Abbaa isaa fi Yoosef isa abbaa isaa fi haadha isaa beeknu miti. Amma attamitti waaqarraa gadi bu'e jedhiree jedhanii. Waaw! Yesuus deebisee walii keessanitti hin gunguminaa. Walii keessanitti hin gunguminaa. Abbaan inni ana erge yoo isa harkisuudha baate homtuu gara koo maal hin ta'u jedheen. Innuuf abbaan koo inni ana erge yoo isa harkisuudha baate homtuu gara koo hin dhufu. Isa gara koo dhufu immoo an guyyaa isa dhumaatti du'a maalan godha? Nan kaasa. Saabjektiin abbaan gara ilmaatti nu harkisa, ilmi immoo gara abbaa isaatti nu harkisa. Kana jala murree beekuu qabna. Waan hagammaa dubbisaarru jechuudha. Wanta biraa yoo dubbifne yeroo biraa laalla. Ammaaf waan dubbisaarru akkuma dubbifne amanna. Akkasii malee obboloo tokko. Gara dhumaa wanti guddaan ammoo Kiristoos bara dhumaatti du'a maalan godha jedhaadha. Nan kaasa. Okay. Macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo isaan barsiise hin ta'u jedhamee maal godheera jedha. Caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo maal godha? Hin dhufa. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo maal godha? Hin dhufa. Baay'ee gaarii. Abbaan immoo maal godha jennee Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti. Hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti maal godha jenna? Erge jenna. Kaleessa yeroo laallu namni macaafota qulqulluu kana dubbisu hafuura eenyuutiin geggeeffameeti? Hafuura Yesuusiitiin geggeeffameeti. Hafuura Yesuusiitiin gaafa jennu edenii jalqabee qullummaa namaa dhoksuudhaaf Waaqayyo gogaatti fayyadame. Gogaan sun gogaa hoolaa maal ta'eeti? Hoolaa qalameeti. Hoolaan qalame sun immoo eenyunni? Kiristoos Yesuus. Kanaafidha Yohaannis cuuphaan akkuma Kiristoos argeen ilaa hoolaa Waaqayyo isa cubbuu addunyaarraa maal godhu jedhe? Fuudhu jedhe jechuudha. Isa cubbuu addunyaarraa fuudhu jedhe. Kanaaf Waaqayyo barootaan duratti ilma isaa akka dhageenyu barbaada jechuun karaa hoolaa dhiiga dhangala'uu namni hundinuu gara isaatti akka dhufuuf mana qulqullummaa keessatti dhiiga maal gochuu qaba ture? Dhangalaasuu qaba ture. Karaa dhiiga dhangala'uutiin namni Waaqayyotti maal godhaa ture? Araaramaa ture. Kanaaf kakuu moofaa keessatti namoonni Kiristoositti amananiiti kan isaan fayyaa turan dhiiga hoolaa dhangala'uu san Abiraamiif wangeelatu maal ta'e obboloo tokko? Wangeelatu lallabameef. Kanaaf kutaa lammaffaa 46 kutaa sadaffaa 46 irratti fufnaa Kiristoositti amannee gara isaatti dhufnee isa wajjin tokko taane wangeelli Yohaannis boqonnaan 15 biraa yoo baane badhinaan laallaa abbaan kan inni barbaadu ilma isaa wajjin walitti akka maal goonudha? Akka maxxannudha. Ilma isaa akka amannudha. Gara tokkummaa ilma isaa akka dhufnudha. Mootummaa ilma isaa keessa akka jiraannudha. Kaayyoon abbaa kana. Kaayyoon Kiristoos yommuutu gara isaatti dhufuu kennan abbaa wajjin tokkummaa akka maal goonuuf? Akka qabaannudha. Dildila isa cite abbaa wajjin walitti maal gochuudhaan? Nu araarsuudhaaf kan inni barbaadatan jechuudha. Kanaaf hafuura dhugaa hafuura ilma isaa fudhannee tokkummaa isa dhugaa iddootti ijaaruu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenye nuuf haa eebbisu eebbifama.